dhimmoota waancaa addunyaatiin wal qabatanitti gaafa darbu waancaa addunyaa taphoonni ramaddii sadaffaan kaleessa eegalee qopheessituu dorgommichaa keessaa tokko kan taate Kaanaadaan Siwiizerlaandiin goolii 2-1 mo'amtus marsaa itti aanutti darbuu ishee mirkaneeffatteetiin kan jirtu Ruben Vargas akkasuma Johan Manzembiin boqonnaa dura goolii 2 galchaniitii jiranii Siwiizerlaandii fi Promise David goolii takkitti Kaanaadaa mo'amuurra hin baraarin galcheetiin jira. Siwiizerlaandii ramaddicha dursuun yoo darbitu Kaanaadaan qabxii 4 lammaffaan darbiteeti jirti. Bosniyaa Herzegovinaan goolii 3-1 Kwaatar injifachuun sadaffaa gaarii taatee darbuudhaaf biyya carraa bal'aa qabduudha. Sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu biyyoota sadarkaa sadaffaa gaarii ta'anii darbuudhaaf carraa qaban keessaa biyyoota 8 marsaa itti aanutti kan darban waan ta'eef biyyattii tunis darbuudhaaf carraa ishee kan bal'ifatte isheenis qabxii 4 qabdi. Garaagarummaa goolii qofaan Kaanaadaan caalamuudhaan sadarkaa sadaffaan xumuruuf kan dirqamte. Kanaaf marsaa biyyoota 32 hirmaachisu ga'uudhaaf carraa bal'ifatteetiin jirti. Qopheessituun waancaa addunyaa 2022 Kwaatar ammoo qabxii jalqabaa waancaa addunyaa kanarratti qabxii tokko argatteetiin sadarkaa 4ffaan xumuruudhaan dorgommicha keessaa ba'uun ishee mirkanaa'eera. Ramaddii aan Meksikoon goolii 3-0dhaan Riippaabilika Cheek kan injifatte. Meksikoon tapha ramaddii sadanuu injifachuudhaan qabxii 9 marsaa itti aanutti kan darbite. Goolii 3 tapha kana ittiin injifattes boqonnaa deebii Maateo Cheveze, Julian Kunonis akkasuma Alvaro Fidal goolii 3 galchaniiti kan jiranii. Ramaddii kana Afrikaan kibbaa Kooriyaa kibbaa injifatteeti jirti. Seenaa keessattis Afrikaan kibbaa yeroo jalqabaatiif marsaa mo'atanii darboo waancaa addunyaa geettee jirti. Taphataan Afrikaa kibbaa Taapeloo Maaseekoo goolii injifannoo Afrikaa kibbaa galcheetiin jira. Afrikaan kibbaa sadarkaa 2ffaan kan darbite. Kooriyaan kibbaa sadarkaa 3ffaan xumuruuf dirqamteeti jirti. Tarii biyyattii tunis qabxii biyyoota biroo kana booda galmeessan irratti hundaa'uudhaan sadarkaa 3ffaa xumurtee sadaffaa gaarii taatee darbuudhaaf kan eegdu ni ta'a. Ramaddii caan Morokoon Haayitii goolii 4-2 injifatteeti jirti. Ashraf Hakimii, Ismaa'il Saayibaarii, Sufiyaan Raahimii fi Gaasiim Yaasiin goolii 4 Morokoon ittiin injifatte galchaniiti jiranii. Morokoonis biyya Afrikaa biraa marsaa biyyoota 32 hirmaachisu geette taateetiin kan jirtu. Biyyoonni lamaan Morokoo fi Haayitiin jechuudha. Kana dura seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan isaan waliin morkatan olaantummaa Morokootiin kan goolabame. Ramaddii kana Biraaziil goolii 3-0 Iskootlaand irra aantee jirti. Vinicius Junior goolii 2 daqiiqaa 7ffaa fi 48ffaa irratti kan galche. Taphataan Manchester United Maatiyaas Kuunyaa ammoo goolii 3ffaa dabaleefiiti jira. Tapha kanaan Neymar Junior miidhama yeroo dheeraa booda Maatiyaas Kuunyaatiin jijjiirameetiin dirree seeneetiin jira. Waancaa addunyaa kana hawwiin eegaa ture. Miidhamaanis baay'ee rakkachaa taphataa turedha. Hin filatamu jedhamaas ture. Miira sana hunda bira darbee taphatee yeroo taphni xumuramu immoo daqiiqaa 90 booda imimmaan isaa roobsaatiin dirree keessaa ba'ee keessoo isaa waan jiru kan ibsate. Kanaaf ji'oota hedduu cimanii hojjechuu shaakala osoo adda hin kutin leenjii abdii kutachuu dhabuu akkasuma waaqa isaa akka achitti isaa argamsiisu kadhachuu aarsaa quuqama jaalala kubbaa miilaa fi akkasuma jaalala biyya isaaf qabu waancaa addunyaa kanarratti hiriyoota isaa waliin hirmaachuuf hawwiin isaa dhugoomee fi kan jiru kanuma kan isa boocise. Ramaddii kana Biraaziil qabxii 7-1ffaan darbitee jirti. Morokoonis garaagarummaa gooliitiin caalamuun qabxii 7 sadarkaa 2ffaan kan darbite. Haayitiin dorgommicha keessaa baateeti jirti. Iskootlaandis qabxii 3 qofaa kan qabdu. Tarii biyyoota kana booda qabxii galmeessan sadarkaa 3ffaan xumuran qabxii isaanii irratti hundaa'uudhaan sadaffaa gaarii taatee darbuudhaaf kan eegdu ni ta'a. Itti fufuun taphoonni waancaa addunyaa kan ramaddii ni taphatamaa. Kuraasaawun Koodivaar, Ikwaador, Jarmanii waliin morkiin taasisan xiyyeeffannoo argateera. Koodivaar Kuraasaawuu yoo injifattee biyya Afrikaa sadaffaa marsaa itti aanutti darbite ta'uudhaaf carraa bal'aa qabdi. Kanaaf ammoo carraan harkuma isheeti kan jiru.
dhiifama tapha kana injifannaan kallattiidhumaan kan darbitu ni taati. Jarmaniin dursiseetiin marsaa itti darbiteetiin jirti tapharraa kanaan leenjisaan Jarmanii Juuliyan Neegilismaan taphattoota teessoo jijjiirraa irra turaniif carraa taphaan ilaatu jedhameetiin kan eegamu. Har'uma halkan sa'aatii 8tti Jaappaan Siwiidin Tuuniiziyaan Siwiizerlaandii waliin kan taphatan ni eegama. Ramaddima kanaa Neezerlaandisii fi Jaappaan qabxii 4 qixa kan qabanii. Siwiidin tapha Jaappaan waliin taphattu kana injifannaan carraan darbuu ishee biyyoota biroo irratti kan rarra'u ni ta'a Siwiidin jechuudha. Kanaaf har'a morkii cimaa taasisuu fi kan eegamu. Tuuniiziyaan Neezerlaandis waliin taphni taphattus ni eegama. Neezerlaandis tokkoffaa taatee darbuudhaaf tapha kana injifachuuf kan dirqamtu. Boruu ganama sa'aatii 11 irraa eegaluun USA Tarkiyyee waliin akkasuma Paaraagaay Awustiraaliyaa waliin sa'aatii wal fakkaataatti kan taphatanii. Boruu halkan sa'aatii 4tti ammoo Noorweey, Firaansi, Senegaal, Iraaq waliin morkiin taasisan ni eegama. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatan keessaa osoo hin bahin waancaa addunyaa kanaan duratti taphataan dirree keessatti afaan isaa qabatee yookaan haguugeetiin taphataa garee faallaa waliin dubbatee ni adabama jedhamaatiin kan ture. Kanaanis taphataan tokko kana dura adabamuu isaa ni yaadatama. Juud Biilingam taphataan sarara jidduu garee biyyaalessaa Ingilaandi tapha Gaanaa waliin qixabaan irratti afaan isaa qabachuudhaan taphataa Gaanaa Joordaan Ayyuu waliin yeroo haasa'uu mul'ateetiin kan jiru. Seerri FIFA waancaa addunyaa 2020 irratti baasis kanuma taphataan garee faallaa waliin yoo dubbatee dirree keessatti afaan isaa qabatee yoo dubbatee ni adabama kan jedhu. Kun immoo kan hojiirra ooluu eegalee taphataan Beenifikaa Piristiyaaniin taphataa Real Madrid kan ta'e Champions League Awurooppaa irratti Vinicius Junior afaan isaa qabachuun arrabsoo sanyummaa arrabsuun ni yaadatama. Kanuma hordofuun taphataan Paaraagaay Miguel Amiiroomis taphataa jalqabaa waancaa addunyaa kanarratti kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahee ta'uunsaa ni yaadatama. Amma dubbii ta'aatiin kan jiru tapha ramaddii lammaffaa Gaanaa fi Ingilaandii qixaban kanarratti Juud Biilingam afaan isaa haguuguudhaan yookaan qabachuudhaan Joordaan Ayyuu faana dubbateera. Maaliif adabamuu dhabe kan jedhu dubbii ta'aatiin kan jiru. Garuu ammoo hoogganaan abbootii murtee FIFA Peerluujii Kooliinaa waltajjichaan duratti afaan haguuganii dubbachuun yoo hiriyaa kee ta'ee yookaan hiriyaa kee waliin kan dubbattu yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudhaan kan kaasanii. Taphaan booda akkasuma tapha keessattis ta'ee yeroo taphaa rakkoo hin qabu hanga homaa rakkoo hin geessinetti kana boodas itti fufuudhaan dubbachuun ni danda'ama jechuudhaan kan dubbatanii. Wanti waliin dubbatan yoo mormii yookaan qeeqa adda addaa kaasu ta'e ammoo adabbii cimaafis taphataa sana saaxiluu danda'a jechuudhaan kan kaasanii. Tapha sanaanis Juud Biilingaamii fi Joordaan Ayyuu yoo waliin dubbatan miira obbolummaa irraa kan hafe wanti addaa fuula isaanii irraa hin mul'atu. Tarii san boodas wanti himatame hin jiru waan ta'eef kun akkasitti bira darbamuu qaba jechuudhaan kan isaan kaasani. Odeeffannuma taphattoota garee biyyaalessaa Ingilaandii wal qabatan tokko kaasuudhaaf Riis Jeemsii fi Diklaar Raayis taphattoota miidhamaa salphaa qabanidha jechuudhaan miidiyaaleen kan gabaasanii. Ingilaandii tapha ramaddii waancaa addunyaa isa dhumaa Paanamaa waliin taphattuun duratti fayyummaa taphattoota kanneenii mirkaneeffachuu barbaada jetteetiin kan jirtu. Miidhamni taphattoota lamaanii garuu hangas mara dhiibbaa kan uumuu miti. Dhimmichi madaalii fi boqonnaa taphattoota barbaachisachuudhaan kan dubbatame. Sanbata dhufu Paanamaa waliin kan taphattu Ingilaand saniin duratti ammoo fayyummaan taphattoota kanneenii ilaalamuu qaba jechuudhaan kan kaasanii. Toomaas Tuweelii fi miseensonni leenjistoota rakkoon booda akka isaan hin muudanneef jecha fayyummaa taphattoota kanneenii eeguu kan barbaadanii. Taphataan dursaa taphattoota Cheelsii Riis Jeems ammoo taphataa yeroo baay'ee miidhamni isa rakkisaatiin turedha. Barootan as dhiyoo bara darbes Cheelsiidhaaf taphoota hedduu sababa miidhamaatiin hin taphanne. Kanaaf miidhamaaf inni walitti dhiyoodha waan ta'eef fayyummaan isaanii sirriitti eeggamuu qaba jechuudhaan kan kaafame. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabataniin Tootenaam goolii eegaa Barnilee Maartiin Dubraafkaa bilisaan mallatteessifateeti kan jiru. Waliigalteen Barnilee waliin qaban bara kana kan xumuramu ganna 37 irratti kan argamu. Taphataan goolii eegaan kuni
Newcastle fi akkasuma Manchester United fi taphachuun isaanii yaadatama. Burnley fi bara darbee taphoota 35 taphateetiin kan jiru amma lammii Slovakia kana taphataa afuraffaa ganna kana Roberto Di Zerbiin mallatteessifatan ta'eetiin kan jiru. Kana dura Tottenham taphattoota akka Marcus Senesi akkasuma Andy Robertson bilisaan mallatteessifachuun ni yaadatama. Van Heek ammoo paawundii miiliyoona 52 kan Brighton irraa mallatteessifatee torbee darbe immoo Newcastle irraa Sandro Tonali mallatteessifachuuf paawundii miiliyoona 80 ramadee harkatti diduun ni yaadatama. Amma gooleegaa kan mallatteessifachuudhaan bakka gooleegaa isaa Vicario taphat kilaboota Italiitiin barbaadamaa jiru ni buusaa fi kan eegamu. Odeeffannoo jijjiirraa biraa itti fufuudhaan Roberto Atletico Madrid Bayer Leverkusen irraa Alejandro Grimando mallatteessifachuuf waliigaleetiin jira. Torban darbe dhimmoota dhuunfaa irratti taphataa fi kilabichi kan waliigalanii waliigaltee san booda amma kilaboonni lamaanis waliigaluudhaan euro miiliyoona 20 Atletico Madrid Bayer Leverkuseniif ni kaffala jedhameetiin kan eegamu. Grimaldoon Atleticof taphachuu barbaada. Qormaata haaraaf qophaa'aa jira jechuudhaan kan inni dubbatee. Leeds United ammoo Harry Wilson Fulham irraa mallatteessifateetiin kan jiru. Taphataa ganna 29tti Wilson torban dhufu waliigaltee irraa bilisa kan ta'u. Taphataan kun leenjisaan Fulham Marco Silva kilabicha gadhiisuu hordofeetiin innis kilabicha gadhiisuuf kan murteessee bara darbee gooliiwwan 11 galchuudhaan goolii 8 hiriyoota isaatiif mijeesseetiin kan jiru. Bara dhufu ammoo Leeds United keessatti inni taphataa fi kan eegamu. Taphataan sarara iddoo duraanii Aaron Ramsey kan Arsenal fi garee biyyaalessaa Wales amma leenjisaa ta'uudhaan Oxford United ni leenjisaa jedhameetiin kan jiru. Yeroo jalqabaatiif leenjisaa dhaabbii ta'eetiin kan tajaajilu. Umrii isaa 35tti kubbaa miilaa dhaabee leenjisaa ta'eetiin kan jiru. Kana dura bara 2023-24-25 taphoota sadan xumuraa yeroo leenjisaa yeroo Cardiff City ta'uudhaan tajaajilaatiin ture. Amma dhaabbinaan Oxford United tajaajiluudhaaf qophaa'eetiin kan jiru. Seenaa waancaa addunyaatiin Cristiano Ronaldo fi Messi waliin qaban tokko muraasa kaasuudhaaf Cristiano Ronaldo waancaa addunyaa isaa jalqabaa bara 2006 Portugal Iran waliin yeroo taphatee goolii jalqabaa kan galche. Goolii isaa xumuraa immoo bara 2026 tapha Portugal Uzbekistan injifatte irratti goolii kan galche. Goolii isaa jalqabaa fi xumuraa gidduu waggoota 20 fi guyyoota 11 kan jiranii. Lionel Messinis Argentinaadhaaf bara 2006 goolii jalqabaa Serbiyaa irratti kan galche. 2026 immoo Australia irratti kan galche. Argentina keessatti goolii galchuun dargaggeessa jalqabaa kan ta'e Lionel Messiidha. Akkasuma immoo taphataa umrii guddaadhaan biyyattiif goolii galche Lionel Messiidha. Ronaldonis taphataa umrii xiqqaadhaan akkasuma umrii guddaadhaan biyyaaf goolii galche. Taphattoonni kunniin ammas taphachaatiin kan jiran. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaa xumureettiin jira. Turtiin booda oduun biizinasiitti fufa. OBN hordofa. Itoophiyaanonni addunyaa mararra jiran amma appilikeeshinii tokkoon biyya isaanii walitti hidhamanii jiru. Awaash Remiit qarshii biyya alaa kan ittiin ergitan appilikeeshinii salphaa mijataaf si'ataa eegumsa olaanaa ashaaraa qubaa fuula keessanii ilaalee adda isin baafatu. Viizaaf maaster kaardii kamiinuu qarshii keessan erguu kan dandeessan. Kaffaltii tajaajilaa tokkollee kan isin hin gaafanne jijjiirraa maallaqaa guyyaa iftoominaan kan argisiisu. Awaash Remiit bu'aa dafqa keessanii kennaa jaalalaa keessan kabajaan fuudhee galmaan isin hiiga. Appilikeeshinii isaa hammuma Play Store yookaan App Store irraa buufadhaa. Awaash Remiitiin amma barbaaddan qarshii biyya alaa daangaa tokko malee kallattiin herreega baankii Awaashitti yookaan waaleetii Awaash Birri Pirootti galii gochuun yookaan dameelee keenyatti kaashiin erguu dandeessu. Awaash Remiitiin yommuu ergitan jijjiirraa guyyaa sanaarraa dabalataan kennaa fooyya'aa qabdu. Awaash Remiit addunyaa fagoorraa gara barruu keessaniitti. Baankii Awaash. Yeroo kamiyyuu caalaa jabina saffisaa irratti argamna. Kanneen saffisna yerichaa galeef waliin tarkaanfachuun firii carraaqqii isaanii arguuf inaatti. Bara Oromiyaatti kan caqasaatti jirta hedduun keessan karaa ergaa gabaabaatiin yaada keessan nu qoodaa jirtu. Maamila keessan ta'uu barbaada. Wallaggaa